namicha Tsaggaayee Araarsaa jedhamu tokkotti hin diigna jedhe biyyattii isaa. Rakkoo maal si fakkaate? Namni Oromoo namni eegaa umriin isaa 50 ta'e booda Oromoo ta'e hunda akkas yaada. Amma Tsaggaayee Araarsaa dhalatee guddatee deemee buqqaa umriin isaa 50 yoo ta'u Oromoo ta'e namtichi kun. Namootiin akkasii hundi waan salphaa hojjechuu barbaadan. Waan very easy ta'e. Waa diiguu. Waa jaaruu miti. So biyyattiin garuu bakka san hin jirtu keessattuu uummanni Oromoo ilaalcha waa diiguu hin qabu. So sodaattonni garii waan kan irra aananii injifatanii mallattoo sodaataadha. Wanti nama rakkisu. Namni qaroon, namni hayyuun, namni beekaan, namni jabaan waa ijaarra jedha. Yoo dantaa qabaates, yoo fedhii qabaates, yoo bilisummaa barbaades, yoo olaantummaa barbaades, yoo aangoo barbaades, yoo qabeenya barbaades waa ijaaramu san keessaa waa buufata. Waan diigamurra maaltu bu'aa maaltu dhufa? Keessattuu Oromoon yeroo kamiyyuu caara amma wanti Oromoo irraa bareedu waa ijaaruudha. Ijoollee Oromootu biyya kana hoogganaa jira. Sadarkaa olaanutti kun waan gaafii qabu miti. Namootiin shakkii kanaa qabdan abdii kutadha.